الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا جمتوت الدكتور دي بنو مالتيميديا. قالتها ربي ويا رأتي المقايت ويا رأسك أنت أدى كوبي قبنا حجب قبنا سني لفنا جرا. أكم خناندر بيلا مسني سني ربي جرا كوبي قبنا يرو يرو مسني يسنا جنة بيلا مسني سني يوهين وافيا نماذج والقبضو ربنا لا في سبب ويا يرو جل قباتي في خيسما قبنا سني يعني جرا. Keessummaa keentaarraa Dr. Nuurii Hajjii Akim Waliigalaa Hospitaal Jalqabaa Aanaa Hariirootti hojjechaa nama jiranii. Dr. Bagna Gaan dhuftan. Ayyee Bagna Gaan naayita kabajamtoota daawwattoota keenya hundumaanuu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh jechuu barbaanna. Wa alaykum salaam. Wal argine. Alhamdulillah rabbil alamin. Mee gar sagantaa qabanneetti dabarra. Har'uu Rabbiin jedhu uummat keenyaaf yookiin hawaasa keenyaaf wanni akka barumsi irra baratan barbaanne waan dhibee garaachaatiin wal qabatu. Dhibee garaachaa yookaan hawaasii keenya baay'inaan ammaan tana afaan naannoo biraatiin fayyadamu coggaara jedhee nama hedduun akkasii beeka. Dhibee garaachaa jedhan nama hedduun beekuu dhiisuu danda'a. Dursi irratti mee garaachi maan faayidaan garaachi namaaf qabu? Nama keessa jiraachuun isaa faayidaa akkam qabu? Achirraa eegallume. Bismillah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillah sallallahu alaihi wasallam. Duraan dursee deebanumatti miidiyaa sagantaa kan fakkaatu qopheessee kan duruma akkuma adii seennetti itti fufee waan kanaan nu dhiyeessu galatooma jecha galanni karabbii guddaati. Itti aansuudhaan har'a wanti ilaaluudhaaf deemnu waan dhibee garaachaa yookiin coggaarraan akka naannoo kanaatti bardaddee nam jedhuun illee jira Booranaatti. Maali akkamiin ka'a? Isa jedhurraa yoo jalqabnu walumaa galatti nam tokko jiraachuudhaaf waan qaamni keenya barbaadu keessaa tokko sagalee soorachuudha. Sagaleen soorannu afaaniin fudhannee ujummoo sagaleen irra deemu sagaleen soorannee irra deemurraa dhaqqabee gara garaachaa dhaqqan gaha. Garaacha keessatti turtii sa'aatii 2-3 nyaanni kun bullaa'ee hamma faayidaa qaama keenya kennuuf sa'aatii 2-3 hin turaa jechuudha. Kanaaf adeemsa kan keessatti adeemsa nyaata bulleessuu jechuun bullaa'uu soorataa jechuun qaama keenya ijaaruudhaaf dhibee irraa nu ittisuudhaaf wantoonni sagalee sun keessatti argaman adeemsa bullaa'insa kan keessatti gahee guddaa kan qabu garaacha keenya jechuudha. Faayidaan garaachaa walumaa galatti nyaata bulleessee isaan alatti illee dabalatee keemikaalotaa fi enzaayimoota nyaata kana bulleessuudhaaf tajaajilan garaagaraa kan maddisiisudha jechuudha garaachi. Galatoom garaachi maal akka ta'ee fi qaama namaa keessatti maal akka inni faayidaa namaaf qabu nu ibsitanii jirtanii. Mee taansinee dhibeen garaachaa tuni maali? Maal jennee ibsuu dandeenya dhibee garaachaa waan jedhan kana namni yoo akkamitti hubate gaarii ta'a? Duraan dursa waa'ee dhibee garaachaa haasa'uudhaan duratti dhibeen garaachaa kun hawaasa keenya keessatti keessattuu naannoo baadiyyaa fi naannoowwan kanarratti hamma inni baay'aturraa yoo kaane akka qorannoowwan biyya garaagaraa keessatti gaggeeffaman irraa parsantiin 20 nam dhibba keessaa nam 20 dhibee garaachaa kanaan dhukkubsachuu danda'a jedha qorannoowwan biyyoota Ameerikaa akkasitti hojjetan. Garuu naannoo keenyatti qabatamaan sanii ol ta'a jenneetti kan tilmaamnu yeroo yerootti akkuma amma buufa iddoo instituushinii tajaajila kennu irratti namoonni dhibee kanaan dhufanii jechuudha. So dhibee garaachaa jechuun maal jechuudha yoo jennu wanti dhibee garaacha irratti dhukkuba fidan waa hedduudha jechuudha. Isa kana jeneraali yookiin walumaa galatti wantoota madaa'uu yookiin immoo qaama san irratti miidhaa dandeessisanii fi garuu osoo miidhamni hin jiraatin mallattoolee coggaarraa yoo dhukkuba coggaarraa waan fidan jenne akkasanitti adda baasuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu orgaanik koos warri jennuun wanni madaa'uu coggaarraa wajjin kan wal qabatu dhibee gargosa sadii jechuudha. Isaan keessaa inni jalqabaa dhibee akka naannoo kanaatti akka loqoda Booranaatti bardaddee isa jennu inni tokko isa jalqabaati kan coggaarraa nam dhukkusu. Bardaddee jechuun maal jechuudha sagaleen soorannee eeggan garaacha dhaqqabe booda gara isoofaagaas isa jennu ujummoo nyaanni irra deemutti ol deebi'u jechuudha. Bardaddee jechuun kuni tokkodha jechuudha waan coggaarraa nam dhukkusu keessaa. Inni lammataa immoo dhibee amma madaa'uu coggaarraa kan jennu. Madaa'uun coggaarraa kan kun gosa lama jira. Gosa lama yeroo jennu isuma garaacha kan jennu coggaarraa paartii coggaarraa keessaa yeroo inni itti madaa'uu fi inni garbiraa immoo coggaarratti aanee qaama bollaa'insa soorataa kan keenya doodinamii isa jennu madaa'uu sanirraa kan dhufudha jechuudha. Inni sadaffaan fi inni kan biraa immoo namoota umriidhaan deeman keessatti umriidhaan achi deeman keessa orgaanik koozonni jennu waan qabatamaan waan sammiidhaan kan jennuun suni
waan akka kaansarii garaachaa kan jennuun waan akkasii sun yeroo baay'ee namoota umrii 60 70 fi sanii ol biyyoota keenya keessatti illee wanti isaa qorannoo geggeeffamee beekamuu dhabus biyyoota akka Chaayinaa fi Jaappaan keessatti amma baay'inaan gosa dhibee beekamuudha wantoota kanneentu fidaa jechuudha. Kanaan alatti maaltu fida? Maalirraa ka'aa kan jedhu immoo inni kan biraa isaan kana qorannoodhaan geggeessin akkaataan qorannootti geggeeffamu saniin ala yoo kunniin hin jiran ta'e functional dysphagia waan jennu jira. Bullaa'insa didiinsa soorataa afaan Oromootti yoo jijjiiruu jechuudha. Functional dysphagia bullaa'insa soorataa kan jedhu isa kana. Kanaafuu naannoo keenyatti qabatamaan maaltu baay'ataa kan jedhu yoo ta'e isaan sanirraa bal'inaan tokko wanti deemnee kan irra ibsinu ta'a jechuudha. Inshaallah. Galatooma dhibeen garaachaa maal akkasiin taatee fi gosoota isiillee haayilaayitii nu tokkoof yaaltanii jirtanii tarii gosoota isiitii fi maal akka isaan ta'an wanni irra dabaltan yoo jiraatu dabaltanii gargaafiteen ta'itaa nutti dabarra. Sirriidha. Amma kanaafuu mallattoo waa'ee gosoonni isaanii kunniin kan akkuma jiru ta'ee baay'inaan kan mul'atu amma yeroo ammaa kanatti baay'inaan kan mul'atu inni tokkoffaa kan jiru gastroesophageal reflux disease kan jedhamu yookiin akka naannoo kanaatti bardaddeessa jedhamu inni sun keessattuu dubartii ulfaatii fi nama borcii garaa qaba wantoota akkasii sanarratti namoota mul'atudha jechuudha. Inni kan biraa immoo peptic ulcer disease kan jennu sun gosa lama madaa'uu coggaarraa yookiin madaa'uu garaachaa kana. Madaa'uu garaachaa kun maalirraa dhufa yoo jenne yeroo baay'ee qorannoo waan akka argisiisanitti parsantaa olaanummaan isaa beekamuu dhabus baakteeriyaa tokkotu jira. Baakteeriyaan sunis Helicobacter pylori kan jennuun jira. Baakteeriyaan kuni maal godha garaacha keenya akka inni madaa'u sababa ta'a jedhameeti kan inni kaa'amu jechuudha. Kanaaf inni kuni madaa'u garaacha yookiin coggaarraa keenya gara gadiitii fi duodenal ulcerii kan duodenamii madaa'u isa kana kan fidudha jechuudha. Inni sadaffaan functional dysphagia kan jennu kan wantoonni kunniin hin qabamne namni kanuma sagalee soorate wanti jennu inni kun maalii wajjii wal qabata uumamaan sochii sagaleen sooranne qaama afaanii kaasee hamma coggaarraa bira garaacha bira dhaqqabee hamma qaama keenya keessa ba'utti sa'aatiin fudhatu jira transit time kan turtii inni garaacha keessa turudha. Yeroo dheeraa slowly digest kan ta'u taate suni functional dysphagia yookiin daakamuu diduu sagalee soorataa kan jennu. Kuni maalirraa dhufe yoo jenne yeroo tokkotti nyaata baay'ee soorachuurra wantoota akka nyaata ulfaataa ta'an waan akka faatii milkeenyan coomaa fi waan akkasiisan soorachuurra kan dhufanii isaan sanniini jechuudha. Kuni walumaa galatti isaan kana. Kanaafuu amma giddugaleessa godhannee irratti haasofnuu fi mallattoolee isaa yaala isaa maal kan jennu waa sadiin kan qofan inni tokko functional dysphagia daakamuu jiddu soorataa kan jennu kana inni kanuma erga fageenyaan har'a ilaallu inni kan biraa immoo peptic ulcer disease madaa'uu coggaarraa maali akkamitti yaalama isa kanarratti focus goone maashaallah barakallahu fiikum mee itti seennee jirra gaafii walii qabnu wantooti baay'inaan waan kan namatti fidan dhibaa amma namni coggaarraa hidhuun yookaan dhibee garaachaa hajennuun kan yookaan qunca'uu garaachaa kana kutaa garaagaraatti qoodanii himtanii jirtanii tokkoon isaa adda addaan waan nama fidu jiru immoo isun dayyuu immoo wal fakkaataan nama fidu immoo akkaataan dhibeen tun namatti hin argamuu ni dandeessu sababa wanni guurdoo waan kanaa ta'a maani wanni nama fiduu danda'a. Galatoomi gaafii gaarii baay'ee gaariidha. Dhibeen coggaarraa wanti namatti fidu kategorikaalii bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqaba akka biyyoota guddatanii fi biyya keenya keessatti inni jalqaba irratti dhibee coggaarraa nama fidu qorsa haakimaanis haa ta'u haakimaan al qorsoota osoo prescription nama ogeessaan nama hin ajajamin qorsoota fudhannudha. Inni jalqaba irratti keessattuu non steroidal anti inflammatory kan jennu fakkeenyaaf wantoota akka magaalarraa gabaarraa bitamu waan akka daayikiloo naannoo kanatti garmalee baramaadha. Daayikiloon hin jira ibuproofiin kan jennuun jira qorsoonni akkasii sun inni jalqaba irratti wantoota sanii fidanidha. Inni lammaffaa akkuma reef kaasuudhaaf wantoota fidan keessaa inni lammaffaa qorannoon haga ammaa argisiisutti baakteeriyaa tokko jira. Baakteeriyaan sunillee Helicobacter H. pylori jennaan sun amma maal godha madaa'uu coggaarraa fi duodenamii kan jennu san kan fidu sana. Kuni koozii isa lammaffaadha jechuudha. Kooziin inni sadaffaan stress, depression, xinqii, dhiphachuu, yaaddoo wantoonni akkasii sunniin sympathetic nerve firing jennaan akkaataa wanti sun itti fidu sun keessa dhiphachuun inni gahee guddaa qaba jechuudha coggaarraa nama fiduuf. Inni kan biraa immoo
yaada isuma amma jedhe kana inni kabraa waan kana wajji wal qabatee fidu amma akkaataa soorannaa kan kenna soorannaa yeroo tokkotti nyaata garmalee guddaa soorachuu fi nyaata fa'aatii miiltee kan garaacha keessa turuudha wanti isa kana hanga ammaatitti wanni addunyaa ittiin beekamee kaa'amaa jiru jechuudha. Kanaafuu inni kan biraa umrii wajjii wal qabatee namoota umriin achi deeman wajjin koozin isaa kan ba'e wantoota kunniin gara kaansariitti deemu malignaansii wantoota jennu isaan sanneen wajjii wal qabataa jechuudha. Kanaafi namni amma akkuma arge mataan na dhukkubee garaan na dhukkubee jedhe kiniin fuluma argu aayibuu daayikiloo or whatever waan barbaade guuree nyaateetum yaa'uun kunini coggaarraa irratti dhiibbaa qabaachuun mirkanaa'ee jira jechuudha. Qabataman tokkoffaa irratti qorsoota dhukkubbiidhaaf fudhataman tokkoffaa irratti waan coggaarraa fidan keessa tokkoffaadha. Kanaaf amma warroonni maamiltoonni maatii kana ta'an nu daawwatan hin beeku namni daayikiloo yoo waraannate marfeedhaan haa ta'u yoo kiniinii san fudhate liqimse miira akkamii akka itti dhagamuun beeka san keessa gubaa laphee naannoo kanatti dhukkubbii biraatiin fudhatee coggaarraan itti ka'uu waanuma jiraate kana namni hundumtuu ragaa ba'a. Qorsoonni akkasii sunniin qorsoonni dhukkubbiidhaaf jecha fudhannu beekamaadha. Tokkoffaa irratti wantoota coggaarraa fidan keessaa isa tokkodha. Lamsaniin alatti illee qorsa cirreessallee jedhamee wanti isaa hin beekamne qorsa aadaallee garmalee coggaarraa fidan sunniin amma hin beekamu kana jennee adda baasuu hin dandeenyu akka saayintifikaalii garuu tokkoof isaan sunniin kanneen wanta fidan keessaa isa tokkoffaa irratti adda dura irratti argamu. Kanaaf hawaasni heeltan irraa of qusachuu qabaachuu coggaarraa wanni nama kaasa keessa qorichaawwan namni dhuunfaa manneen dhuunfaa faarmaasii dhuunfaa irra sababuma garaagaraatiif fudhatuttu achitti nam geessaa jechuu dhageettanii jirtanii hanirraa of qusachuun hin barbaachisa. Hordoftoota Deebanuu Maltiimiidiyaa daawwachuu jirtan Deebanuu Maltiimiidiyaa qophii nuyi jirru qophii qabbanaati. Kabajamoo Dooktor Nuurii Hajjii Akim waliigala hospitaal jalqabaa Areerootti hojjechaa jiranii. Shaayii dhunnee boqonnaa gabaabaan duubatti walitti dachaana nurraan fagaatina sanii jenna. Walitti dachaana jirra galata rabbii daawwachuu jirtan qophii qabbanaa karaa Deebanuu Maltiimiidiyaatiin inshaallah Dooktor Nuurii Hajjii waliin jirra. Akim waliigala hospitaal jalqabaa Areerootti hojjechuu jiranii. Mata dureen nuti jirra immoo mata duree yookaan dhibee garaachaa yookaan coggaarra jedhamee beekamu coggaarraan maal akka inni ta'e faayidaa akkam uumamaan namaaf qaba qaama akkamii haa qaama nama keessa jiru gosooti immoo coggaarra kana yookaan dhibee garaachaa gosoota akkamii qabanii akkasuma immoo wanni dhibee tan nama fida maal akka isaan ta'anii laalla jirra Dooktor Wasdachaane jirra. Yoo itti fufnee gaafiin teenya taantu nyaati namni nyaatu yookaan sooratii namni sooratu yookaan sagaleen namni soorattuun inni ta'addatti coggaarra nama kaafti yookaan dhibee garaachaa tan nama fiddii jedhamte akkasii beekamtu hin jirti. Namni yeroo baay'ee nyaatu sun coggaarra na kaasaa nyaata kun coggaarra na kaasaa kan nyaadhu edee waan iddoo haasaa kanaaf wal qabatame wanni sana hawaasa kennaa ibsan yoo jiraattetti nuuf uffaa. Gaafii gaariidha. Gaafii kanatti deebina. Gaafii kanatti sonceeniin duratti dhibeen coggaarraa mallattoolee akkamii qabaata? Isa jedhu san laallee gaafii wantoota sanniin gara dhumaarratti dhibeewwan nyaatota gosa nyaataa akkamii akka ta'ee fi wantoota irraa dhoowwamu malee achi keessa kaafna ileeti. So mallattooleen dhibee kanaa dhibeen kunniin akkuma jenne tokko qofaa miti hawaasa keenya keessatti coggaarrama jennee waamna hundumaa walitti qabne gosa 3 fi 4 isaan naannoo kan naannoo coggaarraa qofaarraa kaka'an garuu dhukkubbiin garaa naannoo san kanaafuu mallattooleen jalqabaa namni coggaarraa qabu tokko naannoo qara laphee jennu as naannoo kana irratti dhukkubbii qabaachuudha. Lammaffaa irratti nyaata xiqqoo nyaatanii garaan akka nam guutu sagalee miira nyaataa dhabuudha. Sagalee takkaa lama fudhatanii quufuu jechuudha. Uumamatti namni sa'aatii akkuma barsiifannaa isaatti akka aadaa keenyatti guyyaatti yeroo 3 soorata guyyaa sa'a 3 yeroo kanatti miirri beelaa sitti dhagama miirri beelaa sun hin badaa jechuudha namni coggaarraa qabu tokko irratti. Kanaafuu miirri beela'uu hin jiru nyaata xiqqoo gurshaa 2-3 fudhateen quufa. Inni kan biraa immoo garaan bokokuu naannoo kanatti mul'achuu kan biraa immoo dhukkubbii garaa yookiin gubaa laphee kan jennu naannoo kanatti gubaa lapheeti. Hawaasa keenya keessatti yeroo baay'ee onni manaanaba na dadhabsiisa waan akkasii jedhu
onneen na dhukkoof jedhee himata booran yoo himatu. Kanaaf bakki onnee jennuun sun fulaa kana fulaan sun immoo fulaa gara coggaarraa nam qabu nam garaacha qabu gara malee wanti jedhu jechuudha. Kanaaf isa kun mallattooleen kana yoo ta'e nyaanni waan kanatti kaasan maali yoo jenne yeroo baay'ee akka riskititti biyya keenya keessa qoratamee hin jiru biyya alaatitti smoked food nyaata cooked ta'ee gar malee wanti process ta'ee fi smoked food warroota jennuun sun biyya keenya keessatti asii wanti adda isa godhu dhibee coggaarraa yookiin garaachaa kana namatti gargara. Dhibee nyaanni nama kaanitti kaasu isa kaanitti hin kaasu sagalee isa kaanitti kaasu kaanitti hin kaasu kanaafuu wanti akka wanti waliigalatti gorsinuu fi wanti dhaamuu barbaannu sagalee yeroo kaasan dhukkubbii akka gubaa laphee naannoo kanatti sitti dhagahamu taate nyaata erga osoo soorattee hin quufiniin akka nam qomiira quufuu nama dhagahame erga sagalee sooratanii irraa bahaniin booda immoo garaan nam bokokuu nam dibbisuu waan akkasii sun si fide taanan waan sun irraa lagachuu malee jechuudha. Kanaafuu qabatamaan kun kana jechuun hin dandeenyu garuu waan irraa dhoowwun akkuma reef kaafne san sila kaafne sanitti qorsa haakimni namaan ajajeen alatti na dhukkub jedhanii man yaalaa dhaqanii yookiin faarmaasii irraa dhaqanii qorsa dhukkubbiidhaaf fudhatan sunniin osoo gorsa ogeessa irraa argatin osoo fudhachuu dhiisee hawaasni kennu walumaa galatti waan sun waan ammeessuuf jechuudha. Gaafii ittaan ta'an qabaddellee waan naa deebiftan si'a namni mallattoon tun irratti argamti maan ta'uu malee waan jedhu qabadde tarii achirratti wanni dabaltamee dabaltanii yookaan gaafii ittaan tun dabarra inshaalla. Namni mallattooleen kun irratti mul'atan mallattoo coggaarraa jenne dhibeewwan kanneen keessaa kam akka ta'e adda baafachuu malaa jechuudha. Kanaaf gara mana yaalaa yookiin dhaabbata yaalli tajaajilli yaalaatti kennamu yeroo dhufutti namni kun maal godhamaaf maaltu gochuu malee namni kun mallattoo irratti mul'ate ka jennu inni jalqabaa dhibeen kun adda ba'uu malee bullaa'insa diduun soorataa madaa'u yookiin quunca'uu garaachaa kan ta'u taate yaalli isaa kan biraati akkasuma immoo waan akka namoota umriin deemaniif wanti gaastiriik si'ee kan jennu kan kaansarii garaacharraa ka'u yoo kan ta'u taate yaalli isaa gargaraa jechuudha waan kana adda baafachuun dirqamaa jechuudha namni mallattoo kana qabu hundumtuu gara mana yaalaa yoo dhufe wanti godhamuuf maali yoo jenne jalqaba irratti baakteeriyaa quunca'uu yookiin madaa'uu garaachatiif sabab ta'e suni hin qabamuun qabu adda baafuu baahuu qabaa jechuudha. Sun akkamitti taa'aa jennaan sun haalli itti ta'u saampeelii yookiin immoo sagaraarraa yookiin dhiigarraa fudhatamee laallamee erga laallame sun yoo baakteeriyaa sun kan jiraatu ta'e quunca'uun garaacha yookiin coggaarraadhaa hin jiraa. Gara jedhuutti nu deemsisaa jechuudha. Yoo sun immoo hin jiraatin kan hin jiru ta'e immoo gara kan biraatti nu oofaa jechuudha. Waliigalatti istaandaardiin akka biyya keenyatti maaliin yoo jenne nama gara mallattoolee kana qabatee dhufe wanni godhamuuf tokkoffaa qorannoolee garaagaraa kan dhiigatii fi kan sagaraarraa fuunee goonuuftu jira. Lama kan baakteeriyaa sanii fi dabalatammoo indoskooppii kan jedhamu jira. Gara afaanii seenee maashina wanti ilaalamu sun madaa'uun sun hin jiramoo waan biraati irraa dhufe jechuudha. Isa kanaan ilaallamee namni kun ilaallamee baakteeriyaan sun hin jiru taanan indoskooppiidhaan ilaallamee waan akka amma madaa'u sun hin jiru yoo kan ta'u ta'e namni kun quunca'uu yookiin madaa'uu coggaarraa hin qabu kanaafuu daakkamuu diduu soorataati jechuudha. Daakkamuu diduu soorataa yaalli isaa kan biraati yoo quunca'uun kan jiraatu taate immoo sababa baakteeriyaa sanirraa kan dhufu taate yaalli isaa kan biraati akkasuma immoo wantoota gargaraa keessattuu namoota umriin deeme 60 fi sanii ol ta'e mallattooleen garagaraa yeroo garagaraa gubaa laphee mallattooleen reef kaafne gubaa laphee nyaata soora sagalee miirii akkuu sagalee jibbuu xiqqoo sooratanii quufuu erga sooratanii booda garaan nam dibbisuu wantoonni akkasii mul'atan namoota umriin isaanii 60 fi sanii ol ta'e coggaarraa osoo hin ta'in waan gar biraatti waan shakkamuuf gara mana yaalaa dhufanii wantoota amma jenne kana gochuun barbaachisaadha jechuudha. Maashaallah. Gara xumuraa deemuu jirra. Dhibee tan akkamtu ofirraa ittisan mallattoolee isaanii agarree jirra. Namni mallattoon tun irratti argamtan immoo akkaataa inni itti yaalamu qabullee nu himtanii jirtanii. Ofirraa ittisuuf dursu waan kanaayyuu akka hin saaxilamne tarii wantooti namni fayyadamuu qabu. Coggaarraa yookaan dhibeen garaachaa tunini carraan namni qabu yoo jira yoo jiraatme hawaasa biraan nu gaasha. Ulfaadhaa gaafii baay'ee bareedaa fi hawaasni akka dansaatti waan kan hubatu gaafii feenudha. Yaalli dhibee kanaa maali? Yaala booda bu'aan argamu. Erga yaalamanii booda bu'aa akkamitti argama? Osoo yaala bira hin dhaqqabiniin duratti immoo akkamitti ofirraa ittisuu danda'an dhibee kana kan jedhudha.
waa'ee yaalatiin jalqabnee waa'ee ittisa isaatti deebina. Yaali dhibee kanaa bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya namoota kan kaansarii yoo kan dhiifnullee ta'e jechuudha. Yaali dhibee kana tokkoffaa daakkamuu diduu soorataa kan jennu kanaaf gubaa lapheetii fi wantoonni qabu san qorsoota kennamuutu jira. Qorsi kennamu suni torbaan 6 haga torbaan 8 garuu qabatamaan haalli qabatama biyya keenya keessatti fi wanti akka kun istaandaardii biyyoota gara dhihaa jiran kanaati. Gara biyya keenya keessatti torbaan 2 haga akkasii fakkeenyaaf kiniinii akka shakkisaa sanii warri kan jedhusan waan akkasii sun kenne kun indigestion yookiin immoo functional dyspepsia kan madaan hin qabne wantoota akkasiisan kan qofa kenninaa jechuudha. Kan biraa immoo madaa'uun kan jiraatu qunca'uun garaacha'uu kan jiraatu ta'ee torbaan 2 akkas ta'a. Qabatama wanti jirutti qorsa gosa 3 namaa kenname baakteeriyaa waan san fide qaama keessaa akka inni badu gochuudha jechuudha. Yaala kana kennamaa jechuudha. Kasanirraan hafe waan kana kun yaala qorsaati. Yaala qorsaatiin ala abbaan akkamitti of yaaluu danda'aadha. Inni jalqabaa. Yaalli mana home remedy jennaan. Home remedy manatti akkamitti yaalachuu danda'a. Tokko nyaata yeroo sooratu waan kana itti kaasu adda baafachuu qabu. Jalqaba irratti amala dhibee kanaa kan keessa sagalee cufu osoo hin ta'in sagalee tokko si dida. Deemum dhumarratti sagalee cufaayyuu na didee jira jedha namni yoo himatu jechuudha. Kanaaf sadarkaa sanirra osoo hin gahin dura sagalee waan sun nama kaastu adda baafatee sagalee sunirra dhiisu. Kan biraa immoo sagalee yeroo tokkotti hedduu nyaachuu hedduu soorachuu dhiisanii xiqqoo yeroo baay'ee soorachuu namni mallattoolee kan ofirratti argi. Maal gochuu qaba? Guyyaatti yeroo 3 kan sooratu san yeroo 4 yeroo 5 gochuudha jechuudha xiqqeessee. Inni guddaa fi garmalee naannoo kanatti qabatamaa waan laaf jiru jechuudha. Waan hawaasa keenya keessatti qabatamaan argina. Dubbachuudhaaf daayikiloon akka shaqaxaatti gurguramaa jira. Qorsi sun qorsa hamaadha. Keessattuu qorsa hamaa isaa fi relief kan jedhamu tokko fakkeenyaaf ministeerri illee wanti dhagaa wanti jedhamu garmalee relief inni jedhamu sun miidhaan inni qaqqabsiisu illee beekamu. Dhukkubbii duwidaa nan baay'atu himataa dhukkubbii duwidaatiif akkasiif daayikiloon haa keenya. Daayikiloon sun immoo miidhaa hamaa geessa. Miidhaan kun qunca'uu wantidha. Kanaaf namni yoo kanaan hin yaalamin yoo kanarra kan darbu ta'e maalittu irra gahuu danda'a yoo kan jennu taate tokko qorannooleen garaagaraa kun mul'isan namni yeroo dheeraadhaaf dhibee coggaarraa yookiin wanti qabu gara kaansariitti deemuudhaaf carraa qabaa jedhanii kan biraa immoo madaa'uun fi qunca'uun kun maal ta'uu danda'a gaaf qunca'uun suni tarsa'uu fida jechuudha. Gaaf tarsa'ee jedhu sagaleen soorannu garaa keenya keessa faca'a. Isa qorsaa fi gorsaan yaalamuu dandeenyu gara qalmaatti deemaa jechuudha. Kanaaf wantoota kanarraa of eeguudhaaf tokko hawaasa keenya kan gorsinu qorsa ajaja ogeessatiin ala fudhachuu dhiisu. Lammaffaa sagalee isaan taane lakkisuu. Nyaata jechuudha. Nyaata isaan taane dhiisuu qabu. Abbaatu beekaa jechuudha waan sun irra. Inni sadaffaan nama akka soorateen yeroo tokko akka waan garaan guutamee boqoquutti dhagamu yeroo baay'ee waan xiqqoo soorachuudha jechuudha. Kanuma. Khayr inshallah. Gaafii taansii ani qabu tokkoof yaaltanii jirtanii balaan sababa dhibee kanaatiin nama dhufu yookaan wanni namni saaxilamuu fi danda'u dhibiin fakkeenyaaf kaanseriitti nam geessuu fi qalmaaf nam saaxiluu dubbattanii jirtanii wanni dhibiin kan fakkaatu hacoggaarraan yoo ammaate yoo dafanii yaalamin inni itti nam geessu saaxilamummaan isaa dhibiin adda taate hin jirti. Komplikeeshinii jennaan yoo yaalamuu dhabuun akkuma silaa kaasetitti dhibeen coggaarraa wajjin ispeesifikaalii yoo kan qabannu taate inni tokkoffaa madaa'uun sunuu mataan isaa dhibbadha. Madaa'uun saniin booda maal ta'a? Alsereeshin jenna. Madaa'uun sun qunca'ee boodarra maal ta'a? Qaawwa godhachuudha. Qaawwa gaaf godhate sun immoo maal jechuu? Qaawwa sagaleen nyaanni soorannee deemnu garaacha keessa karaa deemuu dhiisurra karaa deemuu qaburra dhiisee gar dhibii deemaa jiru. Gaaf sanitti guutumatti qalma kan feesisu. Qalmaaf nam ceesa. Kan dhibii immoo gaastiriik si'ee yookiin immoo kaansarii coggaarraa tiif nam saaxilaa qorannooleen jedhanillee jiran jechuudha. Kanaafuu kunneen dhibeewwan gurguddoo fi akka malee keessattuu dhibeen kaansariidha. Ulfaataa fi wanti kan jedhudha jechuudha. Yeroo baay'ee kaansarii gara coggaarraa qofa osoo hin ta'in amma
bardaddee jennee kan nuti gastroesophageal reflux disease kan jennu sunniin yeroo dheeraadhaaf wanti dhibee akkasii yoo kan namarra turu taate quunca'uu isofaagasii gara gadii fida. Quunca'uun isofaagasii gara fadii sunillee fiixee isofaagasii isa gara gadii suniin kaansarii gara kaansariitti ce'amee gara kaansariitti kan deemu ta'uusaa qorannooleen qabatamaan jiru jechuudha. Kanaaf namni mallattoon garaagaraa ta'a coggaarraa wal qabate yookaan dhibee garaachaatiin wal qabattu namni isiin irratti argamte ariitiin gara yaala deemee akka isiin dhibiitti namni hin geessine ta'uu qabaa jechuun inshaalla. Kanaaf gar xumuraa irra jiru almost gaafii teentaa dhumaatii gaafillee sun taatii yaada mee dhibee garaachaa yookaan coggaarraa kanaan wal qabatee wanni akka addaatti yookaan akka yaadaatti isaan irratti dabaltan hawaasni irra fayyadamuu qabaa jettan yoo jiraatte nu dartanii sagantaa hin gar xumuraa deemna inshaalla. Ulfaadhu yaadni ani irratti dabaluu barbaadu hawaasa keenya bal'aa keessatti yaa haali jiruuf jireenya keessa jiran hawaasa keenya bal'aadha beekamaadha. Dhibeen coggaarradhaa yookiin garaachaa kuni kan yeroo tokkotti nama dhiisuu miti yeroo dheeraa fudhata. Erga yaala sanillee fudhate amma parsantii 100 keessaan 25 fooyyee argisiisu qorsa erga fudhataniin booda. Parsantii 75 ammallee itti deebi'a. Ammallee fudhatu ammallee itti deebi'aa jedhama. Kanaafuu waan kan keessatti wanni hawaasni keenya qabatamaa wanti qabachuu qabu qorsa saniin yeroo tokko yaalamanii achi booda narraa citee jira fayyee jira akkamiin deebi'aa qumaan hin goomsine jechuurra gorsa tokko sagalee soorata nyaata ofii sooratu waan dhibee san isatti kaasu adda baafatee akka laguutti ofirraa eeguu qabaadha. Lagachuu malee. Kan lammaffaa yaalli waan kana waan yeroo gabaabatii miti. Fudhatanii yeroo gabaabaadhaaf si goomuu danda'a si deebuu danda'a. Kanallee hawaasa qabachuu qaba. Dhiyoon kan yaalamee ammallee na deebi'een fankishinaal yookiin daaqamuu dhabuu soolataa kan jennuun sunniin jechuudha. Hin deebi'a. Kanaaf istaandaardiin amma akka biyyoota alaatitti jiru torbaan 6-8 yaalli isaa. Nu biratti garuu torbaan 2 qofaaf qorsa akka kenninuuf yoo baay'ate ji'a tokkoof kenninaaf jechuudha. Ji'a tokko booda garuu itti deebi'a. Maaliif itti deebi'a yoo jenne hawaasni keenya haala jiruuf jireenya isaa akka duraatti deebi'a. Haala jiruuf jireenya isaa hamma hin fooyyessin jiruuf jireenya isaa sunillee maal keessa jiru saniitu isa rakkisa waan ta'eef achitti deebi'a. Kanaaf hamma danda'ameen waan isatti kaasu adda baafatee irraa fagaachuu malee yaada jedhuun qaba. Kanaaf dhibeen sun deddeebitee dhufti waan ta'eef hawaasni keenya kan akka nu hubatu barbaada. Maashaallah barakallahu fiikum faadha galatooma. Doktor asitti dhiyaatanii waan dhibee garaachaa irratti yookaan coggaarraa dhibee akka malee hawaasa keenya rakkisee namni hedduun himachaa yaa'u xiqqaan guddaan jaarsa jaartiin namni hedduun dhibuun kan himata. Kan nyaatallee coggaarraa yoo qorsa fudhatullee coggaarraa aadaa fudhatu hamana dhibi hunini dhibi namni cuftiin himachaa deemu. Agas yaamicha keenya dhageettanii as dhuftanii hawaasa keenyaaf ibsa kennuu keessaniif akka malee galatoomaa isaniin jenna. Yoo rabbiin jedhee sagantaa gaaf dhibiillee akkasuma isaan affeerree waan fayyaa irratti hawaasa keenyaa yookaan uummata keenyaa akka isanii wada barsiisan inshaallah abdii isanirra qabna galata qabdan. Isanillee kabajaniin waamtanii ergaa bal'aa hawaasa biraa akka dhaqqabuuf keessumaa qootanii waan nu affeertaniif ulfaadhaa galatoomaa jechuudha. Inshaallah barakallahu fiikum. Kabajamtoota hordoftoota Deebanuu Maltiimiidiyaa hordofaa turtan Deebanuu Maltiimiidiyaa sagantaan nu harka qabnu qophii qabbanaati. Qophii qabbanaa jechuun asumaan waan isin hubachiifnu jecha afaan Oromoo yookaan loqotu Boorana naannoo ta'inatti hawaasa keenya itti fayyadamu. Namni dhibu qabu gisee hedduu nafii isaa hin oowwa. Faalla suni ammoo uummati Boorana qabbanaa'edhaan. Qabban jechuun akka wanni suni irra qabbanoofte irra gaddeebiit hawwuuf jechi sun itti fayyadamanii. Sagantaa yookaan qophii qabbanaa irra turre qophii keenya qabbanaa guyyaa har'a namni irra nu dhiyaate ibsi gabaabaa yookaan ibsi bal'aa waan dhibee garaachaa yookaan coggaarraa irratti nu kennu. Akhiin walii gara hospitaala jalqabaa yeroo hojjechuu jiru Dr. Nuurii Hajjiiti Dr. Galatoom jenna sagantaa dhibii kan fakkaatuu fi kan hin taatiin illee naga rabbootu nu deebisutti naga badhaadha heessu nu turaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.